oduu ammi lolli Eertiraa fi Itiyoo gidduutti eegalamu kuni eegalamuun isaatis waan noollee yaaddoo jiru irraa hawaasni Eertiraa yaada qaban ibsaniiti jiran. Kanaanis hedduu yaaddawaa jiraachuudha dubbatan. Dhugaadha lolli nama yaaddeessa nagee yaabuu siganna. Itiyoonis ulaan galaanaa nuti akka ittiin qabnu tan teenya taate duraanis teenyummaarraa jechuudha gara teenya alatti nurraa baate tana waan ta'eef asabii waan ta'eef numa qabannaa karaa nagayaatiin dhufuus ni fudhanna gara lolaatiin ta'us ni fudhanna jechuudhaan kan dhaadan irratti argaman yoo ta'u amma immoo hawaasni Eertiraa hedduu yaaddoo qabu dubbachaati jiran. Lolli kun ammas waan jechuudha gara nagayaa dhufuu deemu waan hin fakkaanne yaada jiru jechuudha kaasaniiti jiran. Kanatti aansuudhaan Iraan guyyaa irrantanaa lolaaf qophii ta'uu sirritti ibsiteeti jirti. Lola kamiifuu jechuu fuuldura kan dhufuu taa'uuf nuti qophii jechuudhaan misaayila haaraya akka tireekaa kana furgeessitee agarsiifteeti jirti. Waaw! Kanatti aansuudhaan Tiraambii Waashingitaan keessatti yookaan Waayit Haawus keessatti jechuudha mana Waayit Haawusitti jechuudha mana adiitti pirezidaantii Koongootii fi Ugaandaatii waliin marii taasiseeti jira. Waliigaltee albuudaa irratti jechuudha haala gaariin mallatteessee akkasuma nuti kana booda jechuudha kaampaaniiwwan gurguddaa gara Koongootii fi Ugaandaa ni erginaa jechuudhaan dubbateeti jira. Bakka waan irraa harkatetti inni namni isa dura fiigu tokko hin jiru beeka. Kanatti aansuudhaan obbo Taayyee Danda'a guyyaa irrantanaa manni murtii hidhaa jechuudha cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 adabbii qarshii 5,000 itti murteesseeti jira. Waan nama gaddisiisaati. Sibiila jechuudha yookaan meeshaa waraanaa tan seeraan alaati jechuudha mana isaatii fuune yaada jiruun gaafatte erga hidhamerraa mana murtii deddeebi'aa jiraachuu itti waamne jirra. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin himata irra baneen ragaalee inni hammatees ministeera jechuun misoomaatii fi wanti taate ministeera Caaltuu Saaniitii fi kanneen jechuudha hedduudhaadha meesniifin dubbisa. Manni murtii dhaddachaa irra taa'een obbo Taayyee yakkamaa meeshaa waraana seeraan ala qabatanii argamuun hidhaa cimaa waggaa 7 fi ji'a 2 akkasuma jechuudha adabbii birrii 5,000 adabee murteesseeti jira. Deetaa ministeera nageenya duraaniitii fi miseensi caffee qullabsii bulchiinsa to'annoo meeshaa waraanaa 1,177 12 keewwata 4 takkaa fi 22 jalatti himatamanii hidhamin isaanii manni murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidaatatti murtitti ilaalamaa turuunsaa ni yaadatamaa. Humni himanni kun obbo Taayyee meeshaa waraanaa hayyama hin qabne kilaashiin tokko kaazinaa kilaashii 2 fi rasaasaa kilaashii 60 mana isaaniitti argameera yaada juun jechuudha dhiyaate. Abukaattoon obbo Taayyee Danda'a jechuudha Abarraa Nigus ragaaleen ittisa dhagahamuu qaban sadiitu turan isaan bifa sirrii hin taaneen osoo hin dhagahamin jechuudha darbameera. Murtee manni murtii murteessu kabajuun koomii qabnaa jechuun BBCtti himaniiru. Himata dhimma meeshaa waraanaa seeraan ala mana jechuudha obbo Taayyee Danda'aatti argameera jedhu irratti abbaan alangaa fi obbo Taayyeen wal falmaa turaniiru. Falmii turanis abbaa alangaa dhimmichaarratti ragaaleen nama lama mana murtiitti dhiyaatanii jecha akka laatan taasisuunsaa ni yaadatama. Obbo Taayyeen gama isaaniitiin eegdonni isaanii irraa ka'uun hordofee yaaddoo nageenya qaban koomishiinarii itti aanaa poolisii federaalaa Malakuu Fantaa barsiisuu isaanii jechuudha meeshaa waraanaa hidhachuu waajjira ministeera muummetti jechuudha xalayaa akka barreessifatan koomishiinarichi itti himuun isaanii mana murtiitti dubbatanii turanii jira. Sana boodas dhaabbata itti hojjetan ministeera jechuudha nagaatti waqtii sanatti jechuudha ministeerri kan turaniif amma ambaasaaddara kan ta'an Binaalfii Andu'aalam xalayaa akka barreessaniif gaafachuu isaanii himan. Haa ta'u malee xalayaa malee afamuun haasawuun wayya jedhamuun meeshaa waraanaa jechuudha barbaadanii walii galamuu dubbatanii haaluma kanaan meeshaa waraanaa kilaashii tokko ofirraa irraa argachuu isaanii fi kaazinaa jechuudha qabdu rasaasa 2 waliin bara 2015 keessa hidhamuu isaanii jechuudha hidhachuu isaanii fi heyyama osoo ittiin godhatin to'atamuu isaaniis dubbataniiru yaa oduun dheertu dhagaa'e akkasuma jechuudha. Haa ta'u garuu manni murtii guyyaa irraantanaa sababa jechuudha meeshaa waraanaa mana isaatii fuune jechuudhaan kun adabbii waggaa 7 fi ji'a 2 qarshii 5,000 itti murteesseeti jira. Waggaa 7 hidhamaa rabbi haa baasu.
biyyi teenya tuni qabsooftuu fi qabsoo baattuu fi sakkanatti dhasi darbiti kanatti aansuudhaani jidduumamee mallattoo gurraatti irratti quraan sabskiraayib godhaadha galatoomaadha jidduu oduulee addunyaatiif kanaas golfaan isinii keessa buusaatiin deema qondaalli waraana Israa'el guyyaa irraan tokko of ajjeesee jira jechuudha lagaa irratti adda durummaadhaan uummata hirmaachisee duugaa shanyisa raawwadhe kun ammoo anaaf salphina yaada ji'uun of ajjeesee jaakka miidiyaan biyya keessaa Israa'el guyyaa irraan tanaa gabaasetti ajaa'iba namni jechuudha wanta ta'e akkanuma ta'a tasaa akkanuma ifee hojjeesee namni ajjeeseefu namni jechuudha gochan taane raawwate hundinuu jechuudha gocha suuqannee isaa namarratti raawwate akkanuma ta'a jechuudha jidduumamee sabskiraayib godhaa isin kenna anatti aansuudhaan mootummaan Indunuuziyaa guyyaa irraan tanaa barreessaa olaanaa muslima liigii jechuudha liigii muslimaa kan ta'e simannaa o'aa godhuudhaaf godheefi jechuudha akkasuma gorsa bereedaas irraa fudhateeti jira kanatti aansuudhaan Suudi Arabiyaan isteeta Falastiin jechuudha biyyummaa Falastiin ta'uu sarratti ni deeggarra yaada jiruun waa hunda adda durummaan waa hundaan ni deeggarra jechuudhaan amma jechuudha doolaara biliyoona 90 akka jechuudha baasuu murteessee beeksisee ibseeti jira maasha Allah uummata Falastiin wajjin halkanii guyyaa kan dhaabbachaa jiru Suudiin tun dhugatti biyya akkaan jechuudha nama gammachiiftu rabbiin fayyaa sitti haa ta'u wallahi nageenya keessan ammallee hanga addunyaa yeroo awaaru yennaan kana kanatti walii dhaabbachuun kanaaf waan gaariidha kanatti aansuudhaan jidduumamee mallattoo gurraatti sabskiraayib godhaa isin jenna Iiraan ammoo lolaaf qophii taatee jirti lola kamiifuu qophiileetee jirti kanatti aansuudhaan Filiippiin jechuudha fiizaa tokko malee jechuudha tikeeta qofaan akka jechuudha Oomaanitti lammiileen Filiippiin imaltuu guyyaa irraan tanaa waliigaltee irra gahameeti jira waan baay'ee nama gammachiisa mootummaan akkanatti hawaasa isaatiif dhaabbatuun waan guddaadha beeka fiizaan gammuramee xiqqaachuu waan guddaa osoo ta'ee jiru akkasuma ammoo firii fiizaa jechuudha firii fiizaa miti bilaashitti tikeeta qofaan akka imalamuu lammiileen gara Oomaan deemuun waan baay'ee mootummaa hojjetaa jechuudha akka mootummaan hawaasa sana hojjechaa jiru agarsiisaa jechuudha waan baay'ee nama gammachiisa mootummoonni hundi akkanatti dhaabbachuudha qaba kanatti aansuudhaan mee jidduun sabskiraayib godhaa mootummaan Ameerikaa jechuudha Tiraampi mootummaa Venezuelaa wajjin bilbilaan haasa'uus waliigaltee irra gahuun alatti adda bahuudhaan erga jechuudha gabaafameen booda mootummaan Qatar kan jiddu galummaadhaan araara yeroo hunda jechuudha mootummoota hunda jidduu seenu akka jidduu seenu waamicha dhiyeessee jira akka seenuus ibseeti jira kanaaf ammoo Venezuelaan ni fudhata yaadu jiru walumaan jala buunee kan isin biraan geenyu ta'a kanatti aansuudhaan Itiyoon akka addunyaatti gaala hedduminaan sadarkaa biyya torba irratti argamtee jirti tokkoffaan ammoo jahad gaala miliyoona 10.7 qabdi lammaffaan Soomaaliyaan gaala miliyoona 7.5 qabdi Suudaan gaala miliyoona 4.8 qabdi Keenyaa yookaan Keeniyaan gaala miliyoona 4.3 qabdi Saudi Arabiyaan gaala jechuudha miliyoona 2 qabdi Niger gaalaan miliyoona 1.9 qabdi Itiyoon gaala miliyoona 1.8 qabdi ammoo harreedhaan sadarkaa tokkoffarra jirti baay'ina harree qabaachuutiin akkasii mee jiddumaan sabskiraayib godhaa isin hin jenne keessa kuttan sabskiraayib godhaa galatoomaadha oduulee biratti isiniif itti dabalaa oduulee bira olmeeni gaazaa haala gaariidhaan fooyya'aa dhufee jira nageenya kana waa hunda dursa waan kanarra na gammachiisaan agarree alhamdulillahi rabbil aalamiin kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabne kana fakkaata kan biraatiin gola deemtu shir godhaan facaasaa oduulee biraa isiniif itti dabalaa tan Suudaan lolli Suudaan keessattis gaamma yeroo dhaabtu dhaabbatee jira kun baay'ee bareedaadha hanga jechuun gargaarsi seenuufitti oduu takkaatu afee jechuudha naannoo Amaaraatti pirezidaantiin naannoo Amaaraatii fi akkasuma jechuudha dhaabbanni faannoo waliigaltee nageenyaa guyyaa irraan tanaa mallatteessaniiti jiran dhiyeenya kana jechuudha hoogganaan faannoo tokko kan ta'e qondaalli fannoo haraa nagayaatiin harkeef kannuu isinii gabaasnee turre akkasuma jechuudha ammoo waliigaltee mallatteessuudhaan nagee hawaasaa ni eeynaa tokkummaadhaan dhaabbannee hawaasa keenyaaf nagee buufnaa yaada jiruun waliigaltee irra gahuu ifattee jechuudha agarsiisanii jiranii daandiin nagayaa harayyuu jechuudha nama daandii nagayaa filateef karaan banaadhaas ja'a jira muummichi ministeeraati kana ammoo Eltiraan ulaa galaanaa Itiyoonni harkannaan itti fufaa jira asab ulaa galaanaa keenya yaada jiru kaasaa jirte gaa'e kanaaf isa Eltiraan gaa yaaddoo jirti kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabne kana fakkaata kabiraatiin angola deemti shirguudhaan facaasaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب ورا ندلما ما تيجي تانا